Hai, akkam jirtan uummata qashtii nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii kooti warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Anirree nagaa kooti isinirree baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa arramoo jechuudha. Waan ajaa'iba isinii fidee dhufee jira. Arra jechuudha waan isinii fidee dhufe jaalala. Waa'ee jaalalaa irraa xiqqoo haasa'uuf fedha. Inna jaalala yaa hundi keenya ni beekna. Garuu faayidaa jaalalaa maalidhamee waliin haa ilaallu. Jaalala irraa faayidaa akkam akka argannuu fi akkasumallee miidhaa jaalalli qabu waliin ilaalla isiniin jedha. Inna jaalala yoo jennu yaa jaalalli gosa baay'eetu jira. Jaalala jechuun bakka nama jaalatu tokko waan jaalatu tokko yoo jaalatte faayidaa irraa argattu jechuudha. Faayidaa jaalalli qabuu fi akkasumallee miidhaa jaalalli qabu hin ilaalla isiniin jedha. Inna jaalalli akkuma isiniin jedhe waa baay'ee jaalachuu dandeessanii, haadha keessan jaalachuu dandeessan, abbaa keessan jaalachuu dandeessan, biyya keessan jaalachuu dandeessan, hiriyaa keessan jaalachuu dandeessan, maatii keessan jaalachuu dandeessan, hiriyoota keessan jaalachuu dandeessan. Akkasumallee mookin faalladhaan jibbuurree dandeessan jechuudha. Garuu faayidaa jibbiinsi qabuu fi faayidaa jaalalli qabu waliin ilaalla jechuudha. Inna jaalalli gaariidha. Yeroo nuti qabnu jibbaa fi miti jaalalaaf iyyuu nun ga'u. Kanaaf jaalala irraa yoo jaalalaan waan tokko jechuudha. Waan jaalannu tokko namas haa ta'u baqa waan hunda odoo jaalannee gaariidha jechuudha. Sababni isaa faayidaa irraa arganne yeroo jaalanne jechuudha. Hin miidhamnu. Inna faayidaa inni qabu jechuudha. Jaalalli faayidaa inni qabu tokkoffaa irratti faayidaan jaalalaa maal yoo jenne jechuudha. Tokkoffaa irratti fayyummaa sammuu keenyaaf nuuf eega. Yeroo jaalala jechuudha. Faayidaa jaalala keessaa yeroo ilaallu tokkoffaa irratti fayyummaa sammuu keenyaa nuuf eega. Sammuun keenya akka fayyaa nuuf ta'uuf nu gargaara jechuudha. Lammaffaa irratti immoo dhibbina nurraa hir'isa. Warroonni stressii qabdanirra jechuudha. Isinirraa hir'isa jechuudha. Yeroo jaalalaan guutamtanii baqachuun keessa yoo jaalalli jiraate jechuudha. Jibboo doonteen jaalalli yoo jiraate dhibbina isinirraa ittisa jechuudha. Dhibbina hin qabdan jechuudha. Warri jaalala namaaf qabdan. Warri garuu jaalala namaaf hin qabanne immoo kun hin jiru jechuudha. Hin dhibbattanii stressiis hin qabaa jechuudha. Kanaaf nama kamiyyuu haa ta'u waan kamiyyuu haa ta'u jaalachuu qabdanii jechuudha. Jechuun keessi keessan jaalalli jiraachuu qaba. Sadaffaa irratti immoo jaalala irraa kan argannu gammadaa si godha. Jaalala yeroo jiraatte jechuudha. Gammadaa taatee jiraatte jechuudha. Inna gizee kamiyyuu bakka gammadaa taatee jiraatta. Haala kam keessattuu bakka sitti tolee baqachuun baay'ee gammadde jechuudha. Qabaattus dhabdus jaalala duwwaa waan qabduuf gammaddee jiraatta jechuudha. Afuraffaa irratti immoo dandeettii dhukkubbii ofirraa ittisuudhaaf ofirraa ittisuu keenyaaf nuuf dabala. Dandeettii dhukkubbii ofirraa ittisuu keenya nuuf dabala jechuudha. Akka dhukkubni nu hin qabneef qaamni keenya dhukkubbii ofirraa ittisuudhaaf dandeettii ni dabala jechuudha. Yoo jaalalaan jiraanne jechuudha. Shanaffaa irratti immoo dhukkuba onnee dhiibbaa dhiigaa nurraa xiqqeessa. Shanaffaa irratti jechuudha. Dhukkuba onneetii fi dhiibbaa dhiigaa nurraa ittisa. Shanaffaa irratti jechuudha. Ja'affaa irratti immoo fayyaa yeroo dhabnee dafnee akka dhukkuba irraa fayyinuuf nu gargaara. Fayyaa yoo dhabne dafnee akka dhukkuba irraa fayyinuuf nu gargaara jechuudha. Yoo jaalala qabaanne jechuudha kun. Yoo jaalalaan jiraanne jechuudha. Torbaffaa irratti akka Pine Relife qorichi dhukkubii nurraa hir'isuuf oolanitti nu gargaara. Akka Pine Relife qoricha dhukkubii nurraa hir'isuuf oolanitti nu gargaara jechuudha jaalalli. Saddeettaffaa irratti immoo
akka saayinsiin jedhutti warri jaalalaaf iddoo kennan umurii dheeraa jiraatu jedha akka saayinsiitti jechuudha. Namoonni jaalalaaf iddoo kennan umurii dheeraa jiraatu jedha. Kana kan Rabbumatu beeka. Garuu hundi keenyayyuu jaalalaaf bakka kennuu qabna jechuudha. Nama kamiifiyyuu bakka jaalachuu qabna. Nama waliin jiraannu tokko bakka waan tokko odoo jaalanne jibba odoo hin ta'in jibba keessa waan argamu jiru waan ta'eef jechuudha. Miidhaan jaalalaa maali yoo jenne jechuudha. Miidhaa inni nurraan ga'u yoo miidhaa isaa jechuudha. Miidhaan jaalalaa tokkoffaa irratti cinqachuuf si saaxila. Miidhaan isaa jechuudha tokkoffaa cinqachuuf si saaxila. Lammaffaa fedhii nyaataa ni hir'ata. Fedhii nyaataa ni hir'ata. Sadaffaa irratti murtoo irratti dadhabbii si godha. Murtoo irratti dadhabaa si godha. Murteessuu hin dandeessu jechuudha. Waan tokko murteessuudhaaf bakka sitti ulfaata jechuudha. Garamitti akka murteessuutu giraa si aggaabbaa jechuudha. Afuraffaa irratti immoo araadaa namatti ta'a. Araadaa adda addaatiif irree si saaxilaa jechuudha. Miidhaan jaalalaa. Kanaaf nuti jaalalaaf malee jibbaaf iddoo hin qabnu. Kanaaf wal jaaladhaadhaa hundi keessaniyyuu isiniin jedhaa bakka jirtanitti. Na wal jaalattanii wal kabajanii yoo waliin jiraattanii jaalala irraa faayidaa malee miidhaa hin qabu. Kanaaf jechuun jaalalaan jiraattan jechuudha. Faayidaa irraa argattan. Garuu jaalalli keessan hin jiraanne jibbatu keessan jiraata ta'e garuu miidhaa isaa kanaan isiniin jedhe kana jechuudha. Innaa kanaaf marti keessaniyyuu wal jaaladhaadhaa. Jaalala jechuun yaa isuma dhiiraa fi dubartii duwwaan wal jaalatu duwwaa miti. Jaalala jechuun dhiira duwwaa jaalachuu odoo hin ta'in warri dubaraatis hundumaa jaalachuu jechuudha. Nama tokko akka obboleessaatti jaalachuu, akka obboleettiitti jaalachuu, nama kamiyyuu bakka hiriyaa keetis hiriyaa dubaraatis yoo ta'e bakka akka obbolummaatitti, akka gooddeenyummaatitti waan hunda jechuudha odoo hin jibbiin jechuudha. Innaa jibba ofirraa fageessitanii jaalalaan duwwaa jaalalaaf bakka kennuu qabdanii isiniin jedha. Kanaaf umuriin nuti qabnu jibbaaf miti jaalalaaf iyyuu nun ga'u waan ta'eef jibboo walirraa fageessinu isiniin jedha. Waliin jibbinaadhaa, wal jaaladhaadhaa, waliin jiraadhaadhaa hundi keessaniyyuu isiniin jedha. Waaqayyo jaalala nuuf haa kennu, jibba nurraa fageessu isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa waa'ee jaalalaa har'aa isa kana fakkaata. Na jaalalli maali kan jedhuu fi faayidaa jaalalaatii fi miidhaa jaalalaa yoo isinitti himee jira. Annaa waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffadha. Warroonni haaraa taatan YouTube channel kootiif subscribe godhaa. Innaa warroonni haaraa taatan subscribe godhaadhaa isiniin jedha. Warroonni immoo subscribe naaf gootan hedduu isin galateeffadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole mooyyuu like gochuu hin dagatinaadhaa isiniin jedha. Hayyee kabajamtoota kiyyaa barumsa biraatiin haga walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf turaadhaa. Turtii gaarii isiniif hawwa mara keessaniif iyyuu nagaan naa turaa isiniin jedha. Bye bye.